nadaga. Anis nadaga dura. Dhagee sare. Dhagaa jirra bar lubbuudde. Jala dubbachuun qabnu waan ati jettu amma taasooftee xumurtutti. Achi bakka amma dura innis baajata manaan qabaadhe anis baajata manaan biraa qabaadhe. Ani amma naannoo birrii 700 irratti ni ergileetta. Walumaa gala rasiidnis na bira jira bakka borus nan ganu jireenya keenya waan ta'eef maatii beeksifate kanaan booddee ati haadha manaa kiyyaadha beektaa. Eeshi. Anis shedheeni gaammaan immoo karoora kontiraata xumura galuu edaa gara biyyaa jedheen. Nama tokko baasii tuulama galchime ifa malee asati. Jedh itti fufate dubbu. Ati gaafa amma inni kasaasan dhuskee birrii koosan bichaadha akka wanti jiruun. Ati karoora kanaan dura qabdu silaa dura baajata manaan qaba jettee akkamitti hankee birrii kan eessa keessee kan jedhuun maaliif birrii kan koona dhuskite naan jetta kan jedhu amma balaa guddaa keessa galee takka narraa dambahu yookiin birrii koo naa deebisin jedhaa birrii immoo siin deebisaa jee birrii koo immoo naa deebisi bakka ani dhimma keen qabu gaafan jedhuun birrii immoo deebisuun mararee bakka amma dhugaa dubbachuufanii jireenya keessa hin jiru waan ji'a tokko. Eenyuun si nyaate? Kaadhimaadhuma kana kaa bakka. Isuma kana moo? Nama biraan. Siinis moo? Amma ani gara tokkotti ni kanneem yookaan birrii konaan deebisu yookaan immoo gannan lakkisu akkanumatti bakka mataan na dhukkubaa jira. Cumarra heeruppu namichuma amma irraa dubbachaa jirrus nyaata isaaroo. Miti kan biraati. Ani nama biraa. Gaa'is akkam jirtu? Nagaa keessanii? Okay. Nagaa. Tole. Yefikir sa'a. Yaada kana mee maal jettu sinii? Inni goodaa miti barkuni amma fakkeenyaaf. Qoy mee lubbu maatiin keenya wal beeku. Maali dhabeetta lubbu dhaggeeffadhu wanti nuun galle tokko isuma kanatu si nyaate namichuma nama dhaqqabne kanatu. Miti. La. Dhimma Jaarsa ishiiti. Kan ishii nyaate ni kaayidatee jira qalabatii godhatee jira jechuudha maatitti waraqata ergatee. Ishiin garuu abbaa manaa kiyyaa jettee amantee akkasitti amanteerti already erga jaarsummaan ergamee erga waan hundumaatii wal beekee booda jaarsaaf jaartiidha jarri akkuma jireenya jalqabani bakka oduu manan gahini halaalumarraa asuma teechituma jireenya jalqaban jechuudha akka bakka kophaatti guduuffachuu jalqabanii akkasumatti fakkaata akkasimiti. Ati onlaayiniin barte moo akkamidha lubbu onlaayiniin barte? Onlaayinii miti duras wal beekna maatiin keenya wal beekaa ollaadha. Achi bakka ammoo jireenya waliin jiraannaa. Maama horii si nyaate moo si fuudhuu dide moo akkam? Waan lollee afaan jala wal baanaan birrii kesiin kennaa jedha. Naa kenni bakka ani dhimma sirraan qabu ni kaa kennarraa buusi gaafan jedhu birrii moo hin kennu yookaan natti siqu yookaan nan gallakkisuu bakka akkanti naan taphataa jira. Malee egaa kee amma ganaadha waan baametti hin baamne maatiin hoo dhagaheeraare? Maatiinis dhagaanii amma dhuguma birrii kana sii deebisaaree amma maaluma yaadni kee kun naan jedhaa jiru anis bakka. Meeqa birrii meeqa? Horiin kun meeqa? Naannoo 700. Birrii waggaa meeqa irratti argitee lubbu? Gaa'is birrii guddaadha. Waggaa tokko waan ta'edha Duubaa hin jira. Birrii guddaadha. Ayin ulfaata kan ka'e. Irratti ergine isuma irratti ergaa turte jechuudha. Erga jaarsummaa ergatee wal beekne nakaa dhimmatee bakka jireenya jiraannaadha walitti daballee waa godhannaadha. Guddaa inoo habibti ela waa tokko sitti mamiti. Ergaa jireenya jiraannadhee achitti hojjetee si eeguu qaba atis birrii kee akkaawuntii kee irra kaawwachuu qabda malee sinakaa dhimmate jetteetu an birriitti ergitu ammaala ta'u namoota baay'eetu siistemii kanaan ijoolletti fayyadamaa akka jiru quban qabdu ati duruma. Yaa dhugaa keeti dhugaa rabbite gaa'is birriin nama jechuun qayyara beektaa jireenya kee keessatti birriin maallaqni namuma nagaa kana micciira laal birrii jechuun seexana jechuudha gaa'is kanaafuu amma inni. Tarii si jaalachuu dhabeetii miti birriitu isa goyyomse birrii naa wayyamoo ishii naa wayyamoo jechaa jira otanaan. Si galee ammas oo ta'e. Dhuguma keetti. Garuu ati amma
baga nagaan dhuftee wanti ani mala maluuf jechuudha akka obboleetti tokkootitti ani dhugaa dubbachuu fi ammas ijoollee osoo heerumtanii bira hin gahiini jaarsa kiyya isa boruuti jettaniin laabii keechan malkii keechan kan biyyi Dubaay yookiin biyyi Arabaa isin jijjiire kana. Oika ani immoo sittan siin xumurara na dhaggeeffadhaste. Mucayyoo manuma kanatti dhuftee dubbatte. Gaafa isheen dubbatte namni jiraachuu dandeessan jirtu zara. Akkuma ishee kana jettuudha kaadhimmatee sanii booda kaadhimaa koodha kana booda jettee birrii waggaa 4 irratti ergaa baate. Achiiti birrii ishee sanaan jechuudha mana jaarratee akka isheen maatii kee akka kana booda akkas jettee akka maatii kee gargaarre jedhee doorsisee jechuudha. Birrii isheetiin mana jaarratee amma inni niititti fuudhee daa'ima tokko dhalchu kuban qabdu isheen amma kana. Kaatee sinii galti gaafa isheen galtu inni fuudhee mana ishee keessatti fuudhee ni ilmoo dhalchee eege. Sanii booda bakka erga kana gootee an abbaa manaa koodha bor wajjin jiraannaa mana jaartee na eegdadhee si eege itti kenne malee nama kan birniitii biraatti fuutee dhalchitee na eegdadhee sin eenneeti qabeenya koo waan si biraa qabu naa deebisii jettiin. Kana booda waa'ee qabeenya keessa waa'ee maalii tokkos dubbattennaan yookiin mana warra keettiin guba mana warra keerrattan guba yookiin immoo sumaana ajjeesa jedhee mucayyoo doorsisnaan mucayyoon dhiistee deebitee dhuftee hojii ishee hojjetachuutti kaatee jechuudha. Gaafa isheen achas deebitee dhuftee hojii ishee hojjetattu amma immoo maal gochuutti ka'e mucayyoo birriin irratti ergitu taanaanii maatii kee keessaa lubbuu nama tokkoon balleessadheetu na doorsisaa jira jette. Kan akkasiitu jira ijoollee namni sila si kaadhammateef si fuudha sittiin fakkaate. Sisteemiitiin kana sirkaa fuudhu. Normaalii amma isinii hojii hojjettanii horii keessan gaa'is. Ammuma kam hoggaa ta'e mana keessattuu yoo hoggaa ta'e jechuudha mana tokko wajjin jiraattoo ta'e jaarsaaf jaartii yoo ta'e innis dhiira silaa hojjetee haa fidu yoo fayyaa ta'e jechuudha. Halaala teessee isitti ergituu mititi oduma mana tokko keessa jiraattuyyuu maali kan inni horii sirraa barbaadu harka dhiirri kan harka dhalaa barbaadu mana keessa ol deebi'ee maali? Maali isini akkamitti yaaddu isin maalin yaadda akkamitti yaaddu yoo dhugaatti namni kun rakkatee ta'e hojii dhabee yoo ta'e yoo waan nyaate waan dhuguu ta'e wajjin jiraachuudhaaf jirta gara fuulduraatitti odoo inni beela'u ati biraa kiisii kee guuttee biraan deemtu jechuudha. Yoo inni garuu hojii hojjechuu danda'a ta'e yoo inni hojjetee fiduu danda'a ta'e ati kan maal jedhu kan isa soortu kan isa qallama horii irratti ergitu kana nuu godhi jettee achi boodammoo sammuu of nyaatta gaa'ela keellee amma kan ebeluunii kaadhimmatee horiirraa nyaatee gati sasiin jedhanati maatii keetis hin xiqqeessite ofii keetiifis gatii kee gadi buustee jechuudha. Kuni furmaataa miti obboleettii koo namni baay'een sirraa barumsa argata jedhee abdiin qabaa. Adaaliga amala obboleettiin laqqabne kunis bifa gaa'elaadhaan itti deebi'eetu hamma inni baratee fixee jedhutti isa eegdeetu birrii 700 irratti ergitee birrii ishee jalaa fudhatee niitii biraa wajjin jireenya ishee jammare amma kunoo baatee miidiyaa irratti dira sulliinga Oromoo jetti. Nyaatee koodeen kee haa nyaatu. Kennitanii. Obboleessi kee inni tiruu haadha kee keessaa tiruu takka boraafattanii baatan suni haa nyaatu itti kenni. Obboleettiin tee tiruun haa nyaattu itti kenniti yoo amanamummaa qabaatanii sii kennanii siif ol kaa'anii guduunfaa kee yoo amanamummaan qabaanne si jalaa balleessan ta'e balleessan horiin kuni kan isaaniiti miti kan keeti waan gimmaashallee balleessu malee hunda si jalaan fudhatan akka abbaa manaati jedhee akka barbasilaaf fuudhee jira jedhee qabeenyi kiyyaaf kan kee akkasiidha. Maal fiddi silaa oduftes natti galtaa mana waan jedhu suni hin jiru jireenya keessatti. Inni baazawee horiin kennaa waati ragaa qabaatte horiin kee tokko tokkoon si deebi'a. Tolaanis ta'e lolaanis inni suni hin deebi'a jechuudha. Kun rakkoon qabu garuu fagoon jirtu. Har'a garuu dhiirri soo ta'e shamarris aggabaabii malee kan dhiira nyaattu shamarri soo ta'e shamar laal dhiirrillee kan aggabaabii malee shamara nyaatu dhiirris waan kana sirriitti be careful guys of eeggan maal egaa barumsa baay'ee jira odoo beektu namni kana wallaale jira amma yeroo ammaa kana keessatti. Rabbiin keemmoo lafa banni bakka. Kanaa mitiiti namni jechuudha ani waan tokko sitti hima kanaa mitiiti warri jaarsa keessan manatti jechuudha warri jaarsa keessan manatti daa'ima wajjin hin dhiistanii dhuftanii iyyuu biyya hojiidhaaf biyya kamiyyuu deemtanii
daa'ima keessanii fi abbaa manaa keessanii waan nyaatu lafa godhaafiti kophaatti kennaafiti kan irraa hafe akaawuntii irra godhaati gaafa galtee chafu daa'ima sanittiin galtaa abbaa manaa sanittiin galtaa akaawuntii dhuunfaa keetti irratti lafa kaawwadhuti achirraa boodamoo mindaan yoo ga'u achirraa hin baasiniiti fuudhiti kana qallaba godhadhaa kana waan akkanaa wacii godhadhaa jedhiti kana fe lafa godhadhu boruuf si fayyada sammuu of hin nyaatin waggaa dheeraa biyya alaa keessa waggaa dheeraa hojjettuu mana namaa ta'anii siddatinanyiti keeti baay'ee jiraachuun hin ulfaata yoo xiqqaate namni tokko waggaa 15 waggaa 20 yoo xiqqaaten jechuutti jira kanaan alatti namni umuriin namaas dadhabaa waan deemuuf gisee hunda hojjettuu mana namaa yookaan hojjettuu biyya ormaa taateen jiraattu. Sigalee kana itti yaadaa sirriitti. Ani amma xiqqoo ishee dubbadhaa lubbuu laalammaatti maal goota seete beektaa miidiyaa kanarrallee baatee hin dubbatini akka poleetti kusii himaa dhaggeeffadhu. Amma ati akkamitti micaa kana argachuu dandeessa beektaa? Inni micaan kun sin barbaadu siin hin jenne sirraa siiqee malee. Sigalee shakkii keessa jirtaa okay atamma osoo maatii kee yookiin abbee fi harmee kee qofatti miidhu ollaanu dhagahin jechuudha galiitii resiitii harkaa qabda taananii akka abbaa manaatitti itti siiqi akka haadha manaatitti jechuudha galtee jechuudha itti siiqu taanaan itti siiqu taananii resiitii qabda taanaan seera ilaallatutti kennita jechuudha achuma teechee maallee sin godhu higirullee hin deemu jechuudha. Riisirdiin qaba fakkeenyaaf riisirdii amma nuti karaa baankii alaalaa ergina seeraan alaa si fayyadu waan akkasii nattaasaa jiru. Fayyada waan akka kana jedhamu jiru. Waan lafeen ergiyaati. Seeraan alaan ergi, ayyariirraan ergi, qilleensarraan ergi, orjinaalii qofaa ta'u koppiraayitiin ta'in. Laalii yookaan risiitii ergitiin risiitii yoo qabaatte wasaappii isaatirratti iskiriishuutii gootee teechiif taabuu barraa'u. Iskiriirraa qaba isa hundasaa. Isa kanaa miti jechuudha bagoon deemniti. Isa on qabaate birrii amma kana akaawuntii keetirratti sii galchaan jedhu miseejii qofa qabaattee naannoo gaadha. Dhumate. Bakka. Sagalee isaallee lafa godhadhu rikaardii keessatti lafa godhadhu akka nama tokkootitti ilaala. Cal jedhi in dubbati waa'ee isaatis maqaan narraachi sim jedhi maatii kee qofa abbeef harmee kee qofatti nan dhufa jedhi himi ollaallee kan nageenyatti dhokadhu gali gixxim godhi tokkaa biqeetti kalaas kanas sii malu'an aca barbaarii wanta nashiin. Galatooma. Warri waan akka kanaa keessa jirtanillee of eeggannoo cimaa godha. Warri jaalallee qabaattani qabdani jaalallee kiyya borne ittaneeruma jettanitti argaa. Ishii gorsu laala isinittani ma. Hojii wanni nan ishii gorsu hojii dhaabitoo ji'a tokkoof yookiin torbee lamaa fiqaada fudhadhuutoo galiitoo seeran kassasii funyaan irraa fudhu jireenya keetti fufi. Birrii 700 jechuun hin ulfaata. Dhugaa rabbii. Bakka wannoo isaatirree ofirraa goositu jechuudha. Ani amma biyya namaa keessa ergan manaa bayitu tureera bakka maatiin nama miidhaa tarii immoo asiin kanatu munaa wayyaa gaafedhan bakka nuti ijoolleen biyya hambaa waan akka ta'e hin beeku waan inni abaariif kanaan dura biyya namaa dalageen obboleessa koomanii irratti ergadhe waggaa 3 duuchaa dalage obboleessi sunillee na kaadee maqaa isaatiin lafa bitee gaafa biyya galuu sin beeku naan jedhee maazirii koottan birrii ergaa ture. Maazir ani sittan ergaa ture ishiin isatti qabatti inni ishiitti qabata gidduutti bakka maraachuu jedhe bakka achi immoo as deebi'ee amma laa erga dhufeera gara waggaa 6 ammoo biyya Dubaayin kana dalagila amma waggaa 6 keessa hin jira waggaa 3 haadhaa fi obboleessaan ganame laalka eenyuma nure gaafa immoo akkas ta'u immoo nama alagaa immoo fira godhadhee amma ta'e immoo mana ijaarradhe immoo lafa bitadhee ijaarradhe amma ta'e dhawaata keessa immoo guyyaa keessa kunnatti dhufee bakka jireenya keenya kanaan booda jireenya gaariin jiraadha ergan immoo amma mataa ol qabadhe kan jedhu kan immoo asiin gaafan ga'u har'a immoo qarqara ga'ee gaafa xumura irratti bakka dubbii dhuma Irratti cuqaba. ani waan ibsa